Yooyaa akkam jirtu jaallatamtoota maatiiwwan YouTube keenya bakka jirtanitti nagaan isiniif haa ta'u isiniin jecha har'a wanta baay'ee isin fayyadu jireenya kan keessatti shoora olaanaa kan taphatuu fi beekumsa waliigalaa namoonni baay'een osoo hin beekin ittiin wal miidhaa jiranii fi ittiin bultii isaanii diigaa jiran maalirraa akka madduu fi furmaanni isaa maal akka ta'e qabadhee isiniif dhufeetiin jira. Dhukkubbii yeroo wal quunnamtii saalaa dubartootatti dhagahamu kun yeroo baay'ee dhiiratti hin mul'atu jechuudha. Sababni isaas inni dhukkubee waan hin beeknee fi kun immoo bultiin sun jeeqamaa akka ta'u ni taasisa jechuudha. Sababni isaas isheen dhukkubbii sana baqaaf wal quunnamtii saalaa sanarraa ni fagaatti. Inni immoo yeroo fedhii isaarra jiru yoo ishee wal quunnamtii saalaa isaa wajjin gochuudhaaf fedha dhabdee wal dhabdeen isaan gidduutti uumamuu ni danda'a jechuudha. Kanaaf furmaanni isaa maali kan jedhu cuunfee viidiyoo kana keessatti kanan isiniif dhiyeessu ta'a. Namoonni chaanala kanaaf haaraa taatan yoo jiraattan subscribe gochuun viidiyoowwan babbareedoo nu biraa gadhiifaman daawwachaa nu faana ta'an afeerraa keenya. Amma kallattumaan gara barnootaarraaf qabadhee dhufeettan isin dabarsa. Dubartoonni tokko tokko yeroo wal quunnamtii saalaa raawwatanii yeroo nafsaallee dhiiraa gara qaama isheetti seenu waanuma sibiillitti seenee waanuma tarsaati kan itti fakkaatu dubartii baay'eetu jira. Yeroo wal quunnamtii saalaa dhiirri fedhii isaa ba'ee hin gammanne waan jiru miti. Dubartoonnis gammachuu isaanii ni dhabnamu. Dubartoonni tokko tokko garuu jaalallee yookaan abbaa warraa isaanii gammachiisuuf malee raawwatanii dhiisanii homaa kan ittiin fakkaanne ni jiru. Tokko tokkotti sirumayyuu fedhii dhabuu bira darbanii dhukkubbiinis itti dhaga'amuu ni danda'a jechuudha. Yeroo wal quunnamtii saalaa gammachuurra gadda, nageenyarra dhiphachuu, jaalalarra jibba dubartoonni keessummeessan baay'eedha. Kanumarraa ka'uun jaalalli bultiin jeeqamee jira. Darbaniis dhiirumayyuu hanga jibbuutti kan deeman hedduun ni jiru. Waa'eedhuma isaatu yaaduu ni jibbu jechuudha. Dhukkubbii yeroo wal quunnamtii saalaa fi booda kan inni kun jechuudha umurii kamirrattiyyuu mudachuu ni danda'a. Irra caalaa warra laguu arguu dhiisan irratti baay'inaan ni mul'ata. Dhukkuba xiqqoorraa haga baay'ee obsa nama dhorkuutti deemsisuu danda'a jechuudha. Gubiitii miira waraanamuu dhaachuu fa'aa itti dhaga'amuu danda'a. Dhukkubbiin kunis naannoo lafee nafsaalaa irratti dhaga'amuu ni danda'a jechuudha.